Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota Iraan irratti daldala isaa taarifa % Tiraamp biyyoota Iraan waliin daldala walitti hidhamiinsa qaban taarifa % 25 irra kaa'uun dhagahame kan jirudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala Madda Walaaboo Miidiyaa kun Madda Walaaboo Miidiyaa irraa yeroo mara gama keessaniin kan geenyoodudha. Jalqaba irratti hanga footootuutiin isiniif eegalla. Fooyya'insa dinagdee Itoophiyaan abbootii qabeenyaa alaa fi naannoo investimantiif mijataa uumuudha jedhan Dr. Kaasahuun Gonfee. Filannoon nageenya haqa qabeessaa fi dimokiraataa gaggeessuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu obbo Taaggasaa Caafoo eeran. Tiraamp biyyoota Iraanii waliin hidhamiinsa qaban taarifa % 25 irra kaa'u eere. Mootummaan Giriinlaand ibsa dilbata baaseen Ameerikaan biyyoota keenya haala kamiinuu fudhachuu akka hin dandeenye eeran. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduulee kanneenii fi kanneen biraa kan harkaa qabnu hamma dhumaattiin faana turaan hordofaan afeeraa keenya chaanala keenya subscribe like godhuu hin dagatina. Ayyaanni bara haaraa Beench Biist bahariin sagantaawwan adda addaati magaalaa Miizaan Amaanitti kabajamaatti jira. Ayyaanni bara haaraa Beench Biist bahariin sagantaawwan adda addaatiin bakka afaya imana marii federeeshinii Aganyoota Shaagirree argaman magaalaa Miizaan Amaanitti kabajamaatti jira. Ayyaanni bara haaraa Beench kunis akkuma ayyaana ce'umsaatti kan ilaalamu yommuu ta'u, kunis yeroo baatiiwwan gannaa darbee midhaan gahee ooyiruu keessaa walitti sassaabanii gara gombisaatti galchan kan kabajamuu fi uumaa ofii kan ittiin galateeffatan ta'uun isaanii beekamam. Ayyaanni kunis waggaa waggaatti dhuma baatii muddee jalqaba baatii ammajjii kan kabajamu hoggaa ta'u, kunis yeroo midhaan walitti sassaabamee xumuramee gara gombisaatti galu ta'uudhaas ni himamam. Ayyaanichi kunis ayyaana haaloowwan walitti qabamanii fi akkasumas yeroo ittiin dabarsanii fi ayyaana dhiifama araaraa waliigaluu fi hariiroo obbolummaa namoota jaalalaa ittiin haaromfatan ta'uun beekamam. Ayyaanicha irratti sirnootaan gaggaariin kan gaggeeffamu hoggaa ta'u, gulufsiisni fardaa agarsiisni meeshaalee aadaa eebba abbootii aadaa fi akkasumas taateewwan biroo ni dabalatam. Ayyaanni Biist Baar baranaa magaalaa Miizaan Amaan keessatti kabajamaa jiru kunis afyaa'ii mana marii federeeshinii Aganyoota Shaagirree fi hooggantoota federaalaa fi naannoo biroo akkasumas gareewwan hawaasaa adda addaa argamaniiti jiran. Fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa abbootii qabeenyaa alaa fi naannawa investimentii mijataa uumuudha jedhan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Dr. Kaasahuun Gonfee. Forumiin daldala Itoo Jaappaan guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti eegalameeti jira. Dr. Kaasahuun Gonfee wayita kanaas fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa dameewwan oomishaa fi geejjibaa, loojistikii, qonna, albuudaa fi tajaajiloota kanneen biroo kan kennanii fi akkasumas carraawwan investimentii mijataa uumuudhaaf kan fayyadan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Fooyya'insi taasifame abbootii qabeenyaa alaa fi naannoo investimentii mijataa uumuu bira darbee Itoophiyaa bakka gahumsa investimentii adda duree akka isii taasisus eeramaa kan jirudha. Waliigalteewwan naannoo daldala bilisaa Afrikaa dabalatee waliigalteewwan daldala naannoo fi akkasumas idila addunyaa biroo hojiirra oolchuudhaaf yaa'ii daldalaa fi investimentii kan saffisiisu gochuudhaafis abbootii qabeenyaa alaa fi walitti hidhamiinsa gabaa guddaa uumuudhaas jedhaniiti jiran. Itoophiyaan tattaaffiiwwan misoomaa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf gootu Jaappaanii waliin waliigaltee daldalaa galmaa'ee waliif mallatteessuun isii kan yaadatamudha. Waliigaltichinis ariitiidhaan kan hojiirra oolu ta'uu fi gama hiikkaatti kan galchan ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Abbootiin qabeenyaa dameewwan garaagaraa irratti bobba'an kan barbaadamanii fi akkasumas mootummaan kan deeggaran ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Jaappaan kuni maastuu ayyaanoo gama isaaniitiinis Jaappaan hariiroowwan daldalaa fi investimentii biyyoota alaa cimsuudhaafis jiila miseensota 50 ol qabu erguu isaaniitis ibsaniiti jira. Naannoo investimentii mijataa fi fooyya'aa dinagdee Itoophiyaa hordofu uumuudhaaf abbootii qabeenyaa Jaappaan hedduu investimentii dameewwan garaagaraa keessatti akka bobba'aniif fedhii qabaachuus eeraniiti jiran. Abbootiin qabeenyaa hojiiwwan investimentii Itoophiyaa keessatti hirmaachuu barbaadan mootummaa isaanii kan isaan deeggaran ta'uudhaas eeraniiti jiran. Kanas itti fufiinsa kan qabu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Miseensonni daldalaa biyyoota alaa walitti hidhamiinsa investimentii biroo uumuudhaaf hariiroo biyyoota lamaanii akka jabeessanis gaafataniiti jiran. Mootummaan filannoo waliigalaa torbaffaa nagaa haqa qabeessaa fi dimokiraataa taasisuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo eeran.
waltajjiin marii waloo seera baastota biyyoolessaa magaalaa Bishooftutti gaggeeffamaa jira. Obbo Taaggasaa Caafoo wayita kanaas waltajjii marii waloo seera baastota biyyoolessaa nageenyaa fi akkasumas misooma waaraa mirkaneessuudhaaf hawaasa siyaasaa fi diinagdee tokko ijaaruudhaaf murteessaadha jedhan. Waltajjii kana irratti qophiiwwan filannoo waliigalaa torbaffaa fi akkasumas gahee mana marii sanadoota xiinxaluu fi qorannoowwan baajataa paablikii fi akkasumas faayinaansii akkasumas sanadoota oditii seeraa irratti mariin bal'aan taasifamee jira. Mootummaan filannoowwan waliigalaa torbaffaa haala mijataa uumuuf dhiheessuu galteewwanii fi akkasumas gaheewwan isaanii ilaaluudhaan marii gaggeessaniin dubbatanii jiran. Mootummaan filannoo nagaa haqa qabeessaa fi dimokiraataa ta'e akka gaggeeffamuuf qophiin barbaachisaa taasisuudhaas eeranii jiran. Manni marii bakka bu'oota uummataa fi manneen marii naannolee filannoo bara kanaa marsaa jahaffaarraa haala fooyya'aa qabuun raawwachuudhaafis gahee qindeessummaa isaanii ga'umsaan bahachuu akka qabanis hubachiisanii jiran. Filannoo mirkaneessuu fi dandeettiiwwan keenya ijaaruu qabna jechuudhaanis waltajjii marii waloo seera baastota biyyoolessaa kanaaf murteessaa ta'uudhaas kaasanii jiran. Manni marii bakka bu'oota uummataa riiformiiwwan hedduu taasisanii eeruudhaan hordoffii to'annoo akkasumas bakka bu'ummaa uummataa haala ba'achuu danda'uun hojiirra kan oolchan ta'uuf hojjechaa jiraachuus eeranii jiran. Gamtaan Imireetota Arabaa waliigalteewwan nageenyaa fi ittisaa mootummaa Soomaaliyaa waliin qabdu Maqdishoorraa erga addaan kuttee ifoomsitee booda meeshaalee waraanaa hojjettoota nageenya isaa buufataalee waraanaa Soomaaliyaa adda addaa keessa jiran baafachaa jiraachuu isiitii ibsiteetii kan jirtudha. Tajaajila oduu baha giddu galeessaa Afrikaa akka gabaasetti meeshaalee waraanaa keessumaahuu magaalaawwan Bosaasoo keessatti saffisaan akka baastus eertee akka turtees eeranii kan jiranidha. Bosaasoo magaalaa buufata doonii naannawa Puntlandii argamu keessaa guyyoota darban keessatti sagaleewwan cimaan xayyaara gurguddoo buufataalee qilleensa irratti qubatee akka turees eeramaa kan jirudha. Xayyaarri fe'umsaa IL-76 jedhamuudhaan kanneen meeshaalee waraanaa ulfaataa fe'ee guyyaa tokko keessatti si'a 6 qubachaa akka turees eeramaa kan jirudha. Ragaan hordoffii imala xayyaaraa argame kun akka mul'isutti waggoota lamaan darban keessatti yeroo gama yerootti mul'achaa kan ture hoggaa ta'u caalaan ammoo saffisaa fi akkasumas baay'inaan raawwachaa jiraachuu fi tajaajila oduu baha giddu galeessaa Afrikaa jiraattota naannicharraa waabeeffachuudhaan gabaasee kan jirudha. Namni taaticha ijaan arge tokko tajaajila oduu baha giddu galeessaa baha Afrikaatiif akka himetti yeroo duraanii xayyaarri fe'umsaa dhufuun battalumatti gara xayyaara biraatti ca'amee akka turees eeranii kan jiranidha. Amma garuu xayyaaronni guyyatti hedduun dhufanii meeshaalee waraanaa ulfaatoo fa'anii deemaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Jiraattonni Bosaasoo xayyaara kana ka'umsaa fi qubiinsa isaa viidiyoodhaan waraabuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaa turuu fi xayyaaronni kunneenis baay'inaa fi akkasumas saffisa addaatiin kan deemu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Mootummaan Federaalaa Soomaaliyaa fi akkasumas Gamtaan Imireetota Arabaa buufataalee Bosaasoo fi akkasumas buufataalee biroo keessa kanneen jiran yeroo dhiyootti akka bahanis murteessanii kan jiranidha. Imireetonni kan kana godhaniif keessumattuu dhiyeenya kana sababa Yamaniin walitti bu'iinsa Saudi Arabiyaa fi Gamtaa Imireetota Arabaa gidduutti kan gaggeeffame irra dhaabbachuudhaan kan godhan ta'uun isaanii yaadatama. Kanuma wajjin wal qabatanii waraana Soomaaliyaa keessa jirus baafachaa jiraachuu fi akkasumas dhimmoota walitti bu'iinsa Galaana Diimaa irratti qabanirraa kan ka'e ta'uudhaas odeeffannooleen garaagaraatis eeraa kan jiranidha. Mootummaan Giriinlaand ibsa isaa keessatti Ameerikaan ammallee fedhii Giriinlaand fudhachuudhaaf qabdu irra deddeebiidhaan ibsaa jirti jechuun dubbatan. Kunis waan gamtaa bulchiinsa Giriinlaand argamu haala kamiinuu fudhachuu hin dandeessu jechuudhaanis dubbataa kan jiranidha. Kun erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaand ni fudhadha jechuudhaanis isin duraanuu nu jala jirti haalli mijataa nu jalatti qabdi jechuudhaan erga dubbatan booda yaaddoowwan cimaan biyyattii keessatti uumamee akka jirus eeramaa kan jirudha. Tiraamp yeroo hedduu Giriinlaand erga Deenmaark jalaa bahuu ofiif of bulchaa jirtu yeroo jalqabaatiif to'annoo jala galchuudhaafis hordoffii cimaa taasisaa jiraachuudhaas eeraa kan jiranidha. Tiraamp dilbata darbee Ameerikaan Giriinlaand hin fudhattu taanaan Raashiyaa yookaan Chaayinaan ni fudhatti ani garuu hin hayyamu jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Pirezidaantichi Deenmaark waliin waliigalteewwan gochuu ni danda'ama garuu haalli kamuu Giriinlaand bulchuudhaaf Ameerikaan hin hayyamnu jechuudhaan dubbachaa kan jiranidha. Torban darbee Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Poolaand, Ispeen,
UK waliinis Denmaarkitti ibsa waloo baasuudhaan Giriinlaandii fi Kopenhaag deeggarsa isaanii ibsanii kan jiranidha. Mootummaan Giriinlaand ibsa isaanii kan kanneen ibsi naatoon miseensa jahan isaa irratti fudhateen ibsa dogongoraa ta'uu fi Giriinlaandii kufamuu naatoo keessa akka gaggeeffamus jabeessanii akkasumas Giriinlaandii yeroo hedduu miseensa ittisaa lixaa akka ta'anis eeraa akka turan ni yaadatama. Denmaarkii fi michoonni Awurooppaa hedduun jechoota Tiraamp irraa rifachuudhaan Giriinlaand waraana addunyaa lammaffaa keessa buufata waraanaa Ameerikaa akka turtes eeranii kan turanidha. Giriinlaand bara 1953tti kolonii Denmaark jala kan turte ta'uu fi booda bara 1979 ofiin of bulchuu jalqabdee akka turte ni yaadatama. Amma immoo Denmaark irraa cittee ofiin of bulchaa jiraachuudhaas maricha irratti eeranii kan turanidha. Sagaleen uummata Giriinlaand Ameerikaa jala seenuun ifatti kan mormaa turan ta'uun isaa ni yaadatama. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota Iraan irratti daldala isaa taarifa parsantaa 25 irra kaa'uun isaa dhagahamee kan jirudha. Wayita addunyaan taarifa USA Iraan irraa fudhachuu dandeessi xiyyeeffannoo jettee eegaa jirtu keessatti Tiraamp taarifa isaa irratti ol kaasuudhaan dabalee akka jirus eeramaa kan jirudha. Tiraamp haleelliiwwan waraanaa alaatiin tarkaanfiiwwan fudhachuu danda'a. Yaaddoowwan faallaa mootummaa kanaatiin immoo Iraan kan onlaayinaa irra jiru cimsee akka itti fufees eeree kan jirudha. Haleelliin saayibarii waraanaa Iraan irratti raawwachaa jiru kunis qoqqobbiiwwan dabalataa kaa'uu akka danda'us aangoonni USA eeraa kan jiranidha. Amma Tiraamp taarifa 25 biyyoota Iraanii fi akkasumas Iraanii waliin hariiroo diinagdee qaban irra kaa'uudhaas ibsitee kan jirtudha. Akka taarifa Tiraamp irra kaa'ee kanaan kan eeruun daldalli kunis meeshaalee waraanaa gara USA irraa galanii fi akkasumas daldaloota biraa akka ta'es ni eerama. Kun addunyaa irratti danqa olaanaa akka qabus eeramaa kan jirudha. Taarifni kunis ammarree hojiirra kan oolu ta'uudhaas miidiyaa hawaasa isaanii Truth Social irratti barreessee maxxansee kan jirudha. Iraan dhuma irrattis qoqqobbiiwwan hamaa Tiraamp jala jirti jechuudhaanis sababa kanaanis humni maallaqa isheetis gad bu'uu danda'a kan jedhus yaaddoon kan jirudha. Kanarra dabalatee qaala'insi jireenyaa hammaachaa jiraachuu fi gatiin nyaataa dhibbantaa 70 irra kan ga'u ta'uudhaas yaaddoon cimaan kan jiru ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Meeshaaleen Iraan gara biyya biraatii galchan keessattis nyaata dabalatee meeshaawwan garagaraa qorra 3 akka dabalatus eeramaa kan jirudha. Kanumaafuu meeshaaleen gara biyyaa seenan irrattis qoqqobbiin kaa'amuu fi hanqinni midhaan nyaataatis akka mudatus ni taasisa jedhanii kan jiranidha. Gatiin meeshaaleetis kan dabalu ta'uudhaas ni himama. Addunyaarraa kanneen akka Chaayinaa Iraan waliin hariiroo kanneen qaban Iraaq, United Arab Emirates, Tarkii fi Indiyaan itti aanu jedhamee kan yaadamudha. Taarifni Tiraamp kunis muddama USA fi Chaayinaa gidduutti turan daran kan hammeessu ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Boba'aan Iraan kan USA'n qoqqobbii jabaa irraa keesse baay'inaan bituun kan beekamtu Chaayinaan tarkaanfiiwwan Tiraamp kun kan mufachiisu ta'uun ibsamaa kan jirudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala keenyaa kanneen chaanaala keenyaaf maatii hin ta'in chaanaala keenyaaf maatii taasisaniin kenna yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo haaraa gama keessaniin kan geenyudha. Isinis nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.